Ashama harka fuunee akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaayinaal ayyaantu asallaa jiru jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtutti sinaa qaqqabu baga jiraattanii baga eeggamtanii yoo na eegdan isiniin jechuun jaaladhaa. Egaa ka har'as baay'ee waan itti gammaddan meeshaalee itti gammaddan qabadheen kara keessan dhufeetu jira. Amma ka meeshaalee bittaallee akkuma kanaan dura ka waanan dubbadhee rabbii gaditti inuman raawwadha. Egaa hun kana jedhu ayyaantu nama kamuu caaltee jechuu koofi osoo hin ta'ini yeroo tanaan dura gannatti gizee deemnu meeshaalee bitachuu hin dandeessanii isiniin jedhee tan ture haadha sanii waliin qabatee obboleewwan kiyyallee yaada koosa fudhatanii amma ka meeshaalee mana keessaa bitachaa jiran jechuudha. Meeshaaleen mukaatis akkuma jirutti asumaan odoon karaa waan biraatti hin darbin viidiyoo kana laayikii gochuun dagatina warroonni chaanala keenya faarota tan garaattan sabskraayibii godhuun maatii keenya ta'achuun gamanumaan affeerraa kootidha. Meeshaalee kana hin jaalattanii meeshaalee kunii fi gatiin isaa ani isin waan jettan hin beeku walitti dhufa jedhee tooyyaadu baay'een jaaladhe. Dhugaan isiniin jedha meeshaa jabaa ta'e meeshaa lafarra gootaniifillee dafee uratu miti meeshaa hojjetameedha baay'ee tokko gaarii kan ta'edha jechuudha. Kana isiniin jechuun jaaladha. Asumaan yeroo darbee meeshaalee obboleettii tiyyaa kanan feesisee balaa maabiraatiin naannoo keenyarraa citeen wanni chaarjarii ejaan hin qabne viidiyoo odoo waraabin hafee galata waaqayyoo gannallee ta'u meeshaan odoo homaa hin ta'in naagaleetoo jira. Rabbi koos nan galateeffadhaa isiniin jechuun jaaladha. Maaliif hojjisiisuu qofa osoo hin ta'in namaa milkaa'uu caalaa kan caalu tokko homtuu hin jiru. Yeroo baay'ee hojjisiisuu miti ani kanan yaadda'u jechuudha. Haga mana san naaga'utti meeshaaleen kun odoo homaa hin ta'in gaafa mana naagahu rabbii kiyyan galateeffadha jechuudha. Kanaafuyyuu odoo homaan ta'in rooba kan odoo ganni jiru roobni odoo jiru odoo roobni itti na jalaa hin roobin meeshaan odoo homaa hin ta'in nagaadhaan naagale viidiyoo irratti garuu odoon hojjetina nafee gaafa obboleettiin keenya xalabattu irratti hojjedhee gaafa hojjetamee bahu garuu odoon irratti hojjetin feesisee jechuudha. Sababbiin isaallee akkuma isinitti niitoorkii osoo hin ta'in maabiraatiin yeroo mana diigan maabiraatiin kutamee sababa sanii hin deebine jechuudha. Gaammaa dirasii guyyaa kam akka deebi'u hin beeknu. Isiniin jechuun jaaladha. Egaa har'a kana meeshaatti tan darba. Meeshaaleen kun egaa kaabiraristi baay'ee namni bituu danda'a. Xinikaariin isaatii fi wantoota hatta shunkurtii ofitti qabuu dhiisuudhaan jabinni isaa yeroo baay'ee kan nu rakkisu shunkurtii ofitti qabuudhaan distiiwwan akkasuma irratti gannee dhiisuudhaan ni rakkanna. Filachuu dandeessan ka filannoo obboleettii tiyyaa baay'een kabajee fi biratistiin kun furdaadhaa biratistii hojjetamanidha. Baay'ee meeshaaleen amma jiran ismaartinnatiin isaaniitii fi gatiin isaaniitu walitti dhufu baay'een jaaladhe jechuudha. Kanaafuyyuu egaa warri yaada qabdan soggaaraatan meeshaa bite kanaan meeshaa callisee hin bitu isiniin jechuun jaaladha. Kana fakkaataa egaa ka maabiraatiin paawurii kiyyallee gadi du'eetoo jira dhiifama. Yeroo duraa sirriitti jira amma maaf akkana ta'e naan hin jedhina. Egaa waa'een maabiraatii baay'ee rakkisaa ta'ee jira. Haga danda'ameen dafeen viidiyoo kanarratti dubbadhaa kan guddicha kan hoolaa tokko nyaatu naan jette hoolaa tokko miti sanii oluu hin nyaata. Akka suura irratti laattan kanaa miti biratistiin kun jechuudha baay'ee guddaadha. Baay'ee jabaadha jechuudha biratistiin kun isiniin jechuun jaaladhaa. Egaa kan obboleettii kiyyaa kan kanaan bitee ganaadha meeshaaleen obboleettii kiyyaa kana qofaa miti ganaa itti bitatte. Maaliif viidiyoo bakka tokko waraabinaan jechuu dandeessa. Warroonni bitachuu barbaadan ani oguman deemuun bita waan ta'eef akkuman deemuun bita waan ta'eef erga tokko fe'eetoo hin fidu manattan teechisaa firoottootti waan ta'eefu isinis akkasuma meeshaa lama meeshaa sadii gizeen deemuu fidee nan dhufa. Sababa kanaafan isin beeksisaadha jechuudha. Kanaafuyyuu kana fakkaatan isiniin jechuu jaaladhaa. Meeshaaleen kun baay'een jaaladhee baay'ee natti tole. Isiniin jechuun jaaladhaa tun biratistiin tuni 2000 bitame kun dhugaan isin jedha biratistii kiyya amma hin finne malee isin tan argisiisa kan handaanqoo tokko nyaatu gimmaasha kanaan ta'u kun handaanqoo lamaan isaa warri handaanqoo hojjetanii raattan ta'e handaanqoo lamaan isaa ni fudhata. Dhugaan isin jedha baay'ee guddaadha. Biratistiin ani lukkuu tokkotti hojjedhu isinittan argisiisa guyyaa tokko haga kana gimmaasha kanaan ta'u. Tokkicha isaa shunkurtii kiiloo 5tiin tokkicha sanaa fudhata jechuudha. Baay'ee kiiloo 10 illee namni hojjechuu danda'u handaanqoo takkatti hin beeku kiiloo 5 hojjedha. Kana ani hojjedhu fi kiyyaa jechuudha. Isinis yaada keessan naa barreessaa warra lukkuu hojjetattan hoggaa jiraattan isiniin jechuun jaaladhaa. Egaa ka waa'ee bilbila xiraatii dhabuuf dhiifama isiniin jecha kanaadha. Kunis akka argitan ka durallee isinitti argisiiseen ture guddicha biratistiin kun akka akkatti ilaalamu kanaa miti jechuudha.
isiniin jechuun jaaladha. Kanaafuyyuu bireedistii kan ani gatii isaatii fi wannan ani ofii kiyya laale kan jira waan ta'eef gatiin isaatii fi ani meeshaaleen xirikkaariin isaanii hagama kanatti ulfaachaa jiru guzeen ol fuudhu jechuudha. Bireedistiin kun makiina irraa gadi hin buusne gizeen ani fuudhee too gadi jechuudha baay'ee ulfaatu tokkichuma kanaayyuu amma taa'ee waan hin jiru fan ol fuudhe malee isiniin jechuu jaaladha. Bireedistiin kun 4,000 bitame. Bireedistiin kun 4,000 bitame. Kuni 2,000 bitame. Walumaa galatti meeqan bitame? Bireedistiiwwan kun 6,000 bitame. Bireedistiiwwan baay'ee bareedaa ta'e feetan diggisii yoo qabaattan itti hojjechuu dandeessan akkuma obboleettiin kiyya hooladhaafan barbaada jette hooladhaaf itti fayyadamuu dandeessanii baay'ee bireedistii jabaa fi kana jedhamee kan hin himanne furdinni isaa ofitti qabiisa dhiisuun isaa ani immoo itti fayyadamne ofitti qabiisa warra naan jedhetu jira ijaa ta'eef iyyuu jechuudha. Anuyyuu fuulduratti marqaadhaaf namoonni baay'een gizee marqatan xiqqishuu kanarra gadi hoo argame jedheen hawaa jira jechuudha. Bireedistiiwwan yeroo baay'ee hojjetan hudduu baasu waan ta'eef kun baay'ee xinikkaaree qabu waan ta'eef isiniin jechuun jaaladha. Viidiyoon ta'e guyyaa har'aa kana fakkaatti warroonni isinitti tole laayik sheer gochuun dagatinaa. Warroonni immoo yaada qabdas saanduqa keessan jalatti naa barreessaa bilbilli kiyya warri immoo inni xarabachuu barbaadde suuraattan bilbilli kiyya duwwaa 945826745 heloo ittanii na dubbisuu dandeessanii waatsaappii iimoon saadiqdamii afur nu hojjeta isiniin jechuun jaaladha. Egaa baay'een isin jaaladha baay'een isin kabajaa na jajjabeessaa warri sheerii godhaatan hedduu tokko galatoomaa eebbifamaan isiniin jedha nagaanaa ta'a.